jettee laayivii kanan seenuuf laayivii kanan seenuuf aannan ilmoo kooti riskii barbaacha yeroo isin jettu bakka qalbiin na cabeera kanaa ol hin jiru. Garuu yeroo akkasitti ilaallu waan biraa fakkaachuu danda'a. Itti tolee jechuu danda'a. Itti tolee jennaan waan seete ta'uu danda'a. Kun yoo garaa keessan nyaanni kana laayivii seenee namaa wajjin geemii argadhee taphadhuu fi aannan ilmoo kootii argadhaa laata jedheetani jette. Egaa Oromoo koo mee Abdul tokko as jala jirta. Abdul kottuu walgalii Kaanaadaa jirta si beeka. Waan kanatti nuu deemtee nu maallaqan barbaadanna. Nuu fixaa qabeenya namaaf hin qabnaa fi murteen keessani kalas. Murteen kan keessani Oromoo. Awwaanan dubbatu na saagate qalbiin na cabee dhugaa wallaahi silaa qalbiin koo cabee obboleessa keenya jalaa duunaan ofii kootii manatti hin galle dubbadhaa waan barbaadan. Mubee wanni ati cikutu waan dhugaate akkasumatti akkumatti kanatti silaa geeba qabanii fi taphachiisanii bakka baallama qabaa fi isinummaan taphachiisaadha bakka furmaata harkachuu qabdu rakkoon sidaa kun wallaahi rakkoo hedduu irra gahaa jira namoonni agarraani silaa biyya takka keessa jirraa waan takka olii godhuu hin dandeenyu dhayneetuma wallaallifaa maleedha. Kanaafuu mee irratti haasawaa isin warri furmaata irra kanuu dandeessan jechuudha. يا جماعة السلام عليكم. Kana formaat haga dhumaa barbaadama. Kana booda formaat sii barbaana jedhamee dhugama akka Oromummaa itti oliiquu qabna taanaani isuma dhugaa jechuudha. Asirratti geemii qabuu fi qofa osoo hin taane warri beekamtiif dhageettii qabdan warra Kaanaadaa dubbisaa itti booyuu maan taane itti booyaati ispoonsara akka godhamuuf godhaafi malee birriin har'a isin asirratti guuramuuf kun aannan mucattii fi kiraa manaa biraan taruuf daa'ima takkaa miti kan guddisaa jirtu daa'ima afurii ol guddisti. Aannan mucattii fi aannan daa'imootaa bira taruuf hin danda'u. Wanni jaraa furmaa ta'uu danda'u. Ispoonsara qofa yoo bitameef warri dhageettii qabdan. Inni wanni hin jiraattu kiniin hin jiraattu akka namaa nyaattee waan dhuydu kiniin hin nyaatti. Sibiila qaamasii keessa jira. Akkanattuu dammoo daa'ima wajjin deemti. Namni bira hin jiru. Namni daa'imuma irraa qabu bira hin jiru. Ibidda jala dhaabachuu hin dandeettu. Kuni dammoo birri asirra waliif guuramu kanaaf waan takka gochuuf hin danda'u. Dhugama rabbii yoo akka Oromummaatti akka namummaatti oliiquu qabna ta'e warri dhageettii qabdan iyyaa fi booyaa fi muttan har'uma osoo isiin hin du'in har'uma iyyaa fi booyaa fi gaafsiin duute waa gochuu irra gaafsiin duute booyuu irra har'uma iyyaa fi booyaa fi ispoonsara akka bitamu karaa danda'ameen iyyaa fi furmaanni jiru inni dhugaa furmaanni hin ta'aa fi jara kana rakkoo kana keessaa ce'isa kaa gadhumaa jedhamu yoo biyya kanaa baate qofa. Meel si dabalatee warri gastii irraa dabalatee warra koomentii dabalatee dhaabee lamaa qabuu fi naa kennitu natti kennitu qabuu fi viidiyoo hojjetuu fi dhaabee lamaa inshaallah kan abbaa barbaade qabuu fi qabiif mubee qabiif. Komentii laalaa komentii laalaa ummatatu mootii keenya ummataan deemnanu aan keessattuu ummataan an deemaa yoo ummanni erga jaalaan jedhee gaafatamaan ummata elaagaa okay viidiyoon as baagaa qoy okay ana eeyyama keessan malee eenyuunu kan taphachiisu isin kan gargaaru isin waan dubbadha erga ummanni qabeefii jedhee dhugumatti warri quuqama haadhaa qabdan warri haadha keessan jaallatan viidiyoo waraabaa eegalaa kan qabe jetta miti galatooma hadhaa guyyaa hadhaa murtee ummanni murteeffateen obboleettii keenya haadha ijoollee shanii dhageessanii haadha ijoollee shanii ummanni Oromoo hin taphachiifna waan jedheefi waan ummanni Oromoo jedhe jala deemna waan ta'eef diini kun ji'a maalii jedhama amma qoy ji'a miti guyyaa humna qabateera qoyyaa dhiifama yoo waraabaa jiraata dhiifama. Diini itti aanu maal jedhama? La torba miira keessa hin galina miira keessa hin galina wanni geemii kiyya tolchee dhageessanii wanni geemii kiyya tolchee dhageessanii
wanni geemii gootoche yeroo gahaa ummataa kennuu gootu geemii kiyya bareechi. Geemii siis akka inni bareedu akka viidiyoo hojjennu akka namni hundi dhaga'utti dhabamuu qaba. Awugastiin soddomaa guyyaa ji'a dhufu ji'a kana miti. Torbee tokkoon fudhuan. Qabiif erga jettanii erga bareedu jettanii awugastii soddoma ji'a tokko guyyaa 18 ummataa kennu. Dhageessanii wanni geemii kiyya bareeche surra ummataa keessa galee ji'a 3 qatarame. Ji'a 3 hin fagaatin jedhina. Erga qabiif jettanii akka ummannis qophaa'u akka ummanni hundi dhaga'u awugastii soddomaa maaliif goote yoo jettan na dhagahaa gaa walii agallu. Tokkoffaa ijoolleen shamarranii mana madaamii awugastii waa 3 goona. Yooti qabadhaa warri kaan. Awugastii waa 3 goona. Tokko qaba beellamaasiiti. Awugastii soddoma. Guyyaa sabtii irraa abu awugastii keessaa nama baay'ee qabaa. Bareedu yoo feetan. Taayishaa gachi. Taayishaa gachi. Anaaf taayishaa nageenya qabnu garuu dhimma kee irratti immoo waliin malee galchi. Kanaafan jedhe la. Namni si akka bareedu jedhe kanan barbaada. Qaba kiyya hubannaa qabe isa. Namni akka bareedu achi siquu qaba malee as siquu hin qabu. Dhageessa guyyaa 30 minaamin hin jedhe dhaggeeffadhaa sin. Na dhagahaa ana hawaasni na jaallata. Isiitiin jaallata. Dhageessanii garuu ji'a 3 qabuun koo ummataaf mijate. Ummanni of qusate. Giiftii kennurraa yoo leenca kennuu barbaade makiinaa kennuu jammare gatii na jaallatu. Kan siis yoo xiqqooti achi bunne hin tola malee taphni beellama hin badu tokko. Ijoollee mana madaam jirtanus waa 3 kan qopheessiyan maali jedha. Tokko qaba beellamaa. 2 koominiitii Kaanadaa barbaadanna. 3 ijoollee biyya Arabaa jiranu yeruma isin qaba beellamaa taphattee kaata mo'attus mo'atamtus gargaarsa itti bulla waadaa walii gallee gaafuma sana miindaallee ijoolleen fudhatu waan ta'eef akkas goone taayishaa dubbatu. Fookoo hin ba'a foon bayanii waan tokko dubbadhee bahaa Mubaarak. Si galchaayyee. Agustii soddomarra beektaa amma warri giftara kennuu danda'an biyya alaa jiranii ijaazaan jaraa jiran oolu beektaa kamisaa fi wanirra oolu Agustii soddoma. Osoo mana samba. Soddomii tokko 2 achi buutuu qallaaliidha maaliif guyyaa ilaaluufani guyyaa sabtii irra buusaaf jiru. Okay rakkoon qabu. Guyyaa sabtii irra bu'uun dirqama garuu 30 asii miti. 31 2 ilaallee guyyaa sabtii ahada jalqabarraa dhufu boona. Inni biraa ammoo Mubaarak nu warri kaayiroo jirru akkas wanni hin dandeenyeef guruppii nu banaati karaa guruppiitiin nu warri kaayiroo jirru geema irratti illee inshaallah bira jirra guruppiin ammoo nu haa banamu warri kaayiroo jiru hundaafuu guruppiin haa banamu dubartoonni mana madaamii jiran akkasitti giiftii bitanii kennuu waan hin dandeenyeef karaa guruppiitiin hirmaanna nu warri kaayiroo jiru. Awugastii soddoma maalirra bu'a beektu Wednesdeerra bu'a. Wednesdeerra Agustii soddoma. Agustii soddoma Wednesdeerra bu'a. 31. Nagalchi okay si galchaayyee. Magee si deebisa ergadhu. Dhugaadha wanni adeemti kun warri kaayiroo jiru dhugattuu keessaan akkasitti gurubbiidha moo yoo jaarte akkasii bareedaadha gargaarsa akkasii waan bareedaadha kuni. Numartu namu waan danda'e haa kennu guruppiin banamee guruppii irratti waan danda'u warri kaayiroo jiru dubartiin mana madaamii hojjettus haa ta'u namoonni wanni jiran achirratti guruppiinis haa banamu tapha beellamaatis haa qabamuuf hundaa wal bira jirra. Maaliif nama waa giiftii butuun dandeenya fa'aa jira. Harkaan gargaaruu fa'aa giiftiinis beekte maallaqa waan irraa mura wucaafuu yoo akkana gargaarte isiidhaaf waan bareedaa godhaaf jennee yaadna. Agustii 26 osoo goote Mubaarak 26 27 bareeda sirritti. Salam alaikum. Waalaikum salam. Mubi afaan takkatti dubbachuu danda'a. Dubbadhu.
Mubee kiyya beektaa nama jirutu Oogustii 30 ga'a. Mucayyoon tuni iraata duratti qopheeffadhu nyaachuu dadhabe wallaahi na hudhe karabbi na beeku. Isii garaan gubatu kiniini liqimsuu dadhabde hagasiif warri waa qabu haga geema mubeen qabuuf hagasiif warri waa qabu haa gargaaru rabbiif jecha. Akkas. Rabbiif jecha haa gargaaru. Namni ilmoo qabu ijoollee qabu waan ta'e ni beeka wallaahi billaahi tallaahi nyaatatu dhiiga natti ta'e afaan kaadhee imimmaan na keessaa jige ijoollee qaba wanni isin jette kanaafuu haga sanga'uufu haa gargaaru please haga sanga'uufu nama jirutu Oogustii 30 ga'a meebiidha sun kanaafuu hagasiifu haa gargaaru mana hunda kootu mana kiyyallee kootu si gargaarsisaa sheettolee yaame mubeellee gara ofiitiin itti haa dalagu argite anillee insha Allahu akkaawuntii keessaan naa barreessi gaafa geemaallee yoo rabbiin achiin nu geesse achi jira akkaawuntii keessaan naa barreessi waan rabbiin naa kenne siif kenna haala tiyya mana kiyyallee kootu sheeytolee Akka boonu abbaa Abdallaa nama bilookii godhen beekuu reefuma bilookiidhaati baasee yaadni kee yaada bareedaa waliin nu galchu ta'ee Seepteembarii 2 gooneerra tapha beellamasii wal dhagahaa deemuun dirqama akka inni jedhe abbaan Abdallaa amma gargaarru Seepteembarii 2 jechuun ji'a guyyaa 20 wanni inni miidhamu hin jiru silaa koominitii Kaanaadaa argachuudhaan yoo ji'a tokko nutti mul'ata Seepteembarii 2 tapha beellamasii haa ta'u guyyaa gargaarsas haa ta'u amma immoo mee waan dandeenyu warri giiftii keessaa qabdan giiftiidhaan warri immoo kaashaappii barbaadan kun namaati ol galaati gargaara. Ati waan faamilii isaateef Rabbi umuriyaa dheeressu rakkoo qabu qabni beellamaas gargaarsi guddaanis Seepteembarii 2 guyyaa sabtiiti amma immoo agargaaru Seepteembarii 2 la sii fudha keessee galatoon mubee kiyya ammarraa dhagayi ammarraa Siifuu nama galchuu barbaade galchi boodarraan dhufaayyee. dhagayi mangistii kiyya ammarraa haa eegallu namni hundinuu waan qabu an amma doolara 100 boru ganama akkaawuntii isii irratti ni galchaaf amma waan qaban namni hundinuu haa amma galchanii waan qabnu gargaarru ji'a tokko bultii 20 jechuun juuma 2 qabni beellama siisin irraa fageessineerra namas barbaannee kanaa fidanna garuu Oogustii miiraan himata kaminaati ammaaf gargaara Seepteembarii 2 tapha beellama siifuuti dhaggeeffadhu siifu Seepteembarii 2 himadhu namarraa si fageesseeraan namni qabate siin jiru ji'a tokko bultii 20 bultii 18 bakka Ayo, anis dhiifama waggaa akka dubbadheen bu'aasiifu. Wali ta'e ishaan amma adeemanii barreessaa ture aduu bakka Anillee yaada takka Ta'isha obsi. Warri as keessa jirtanilleen waan qabdaniin naa cinaa dhaabbannu kunoo anilleen reefu garaan na dadhabee tumaan boo'ichina irraa cetu dadhabee akkasitti na gubbaa galtii siifuuni. Akkasitti ol bee akkasitti waan jira hunda waan keessa keessa jira akkasitti harka kaayee gaddee bee rabbii isinuu isa gaddaati cinaa haa dhaabbannu. Cinaa haa dhaabbannu keessanuu viidiyoolee waraabnaa fi waan qabdanii warri kaayiroo keessa jirtan wallaahi cinaa haa dhaabbannu namuu ilmoo qabna. Hedduu nama wanti godhaatii mee rabbii isinuu sodaadhaa cinaa dhaabbadhaan isin jaati galatooma siifu nama galchuu barbaaddu galchuun gadiin galatoon amma warri waa kennuu feetan rabbiif jecha ammaan tana haga geema isii ga'uufu namni kun ilmoo qaba daawaa waan nyaadhu dhabe jetti ilmoo rabbiin sodaadha haadha rabbiin nuu kenne nyaatanii bultan qixxaa takkallee taatu rabbiin sodaadhaa gargaaraadhe amame haadhatii akkaawuntii nuu maxxansi namni hundinuu rabbiif jecha ammaan tana yoo doolara takka kennitaniif sii maal taate yoo doolara takka kennitaniif haga geema ga'uufu rabbiin sodaadhaa yaa obboleeyyan kiyya imimmaan obboleettii teennaatu nadha raffeen hin bulchu rabbiin sodaadhaa haga guyyaa san ga'uufu mee rabbiin sodaadhaa rabbiif jecha mee uf qaba kageemaa itti deebina rabbiin mubee insha Allah san mubee irra dhiifne mubee rabbii irra dhiifne waan geemaa sigalta boona namni warri haasoitan bu'aa nama ol seensisa gastiin adeemaa irratti anaafuu cubbuuna jaala namni waan darbe irratti intinaan jedhamu
كنو تيشا وانا ما دوبا تلو بدو ميمي سبتمبر لا بتاعك ابني جا غياري دمالت يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك سنوجة شودا أني أسجلت وين نمبر رسمو بين بسيجرا مالي في كونو ناكتبي مبيه ورا واكل جرو كان ناكتبي كتبها في يا نم كتبالو مدينة كانت مريخانا ميرو بتاعش أبشر أنا واني أنا سجلت بالرسفي في مالي في تبني يوجو جرا سيكة الرسيل لين سيجالي بوار قدام تبى باي أغسطي كان كيسا يو أكم جودة تجارة نما أفري شاني توكابا وركوني نما فنية تجرا فكينا في أنا سيدورا كابتشو دندا like for example أنا ما في كابتشو تكونتاني نما أنا فنية توان جروف لايش نمني باي نما كنا فنية لجرا كنا فنية لجرا وان جتني في تبني سي أكا سيجالي وين موبي أصلي وين like أكا maakii sanitti akka bireediyoo barbaadaniif seekteembara keessa akka muubeen qabetti gaafa guyyaa lamaa sun amma bireeda. Seekteembara keessa garuu namni tokko akka taphatu hin qabne asirratti murteessuu qaban. Kaduma dhugaan jirula. Sigalee? Seekteembara keessa namni qabate hin jiru. Yolaan qabatinaa uummata Oromoo seekteembara lama irratti nuuna Agoostii warri taphatan Oromoodha. Seekteembara lama tapha lamaatiiti mee dhuguma warri siifuu jaallattanu warri haadha taatan. Seeptembarii lama dhaba si akka ta'e nu hima gargaarsatti deebina. Gargaarsa warri giiftii kennuu dandeessan giiftii bushoodaa keessaa baafattee hadhatti keessaa baafachuu dandeessi. Hadha keessaa baafattee hadha borganama aannan bitatti warri giiftii ammuma onneen yoo taate gadhiisa ani nan gadhiisa gaaya harkattis geesseen kenna. Lammaffaan immoo gargaarsatti fufaa gaameemee lakkoofsa siifuu barreessaa namni kaan siifuu akkaawuntii Itoophiyaa kennattaa warri doolaaraa erguufii barbaadan lakkoofsa siitiin qunnamaati hadhuma dubbisaa hadhuma paaspoortii biyya kanaas ni kennadhu bitaakaa kennatti warra biyyatti gargaaruu barbaadeef akkaawuntii biyyaa kennatti. Isinii galee nama siin hojii qabattu ana barbaadee fidaaf saditti baree yoo ta'e natti gataa erga natti kennitani ana nama fidaafi baanka natti kennaa. Sansiif rabbi irra dhiibna insha Allah. Wallaahi nan fidaafi gaafa sii seeptembarii lamaatti nama dhabde ana komattu. Akkas inshallah mee amma sanitti adeebinu kaamu biyya kiyya mee akkaawunti kunoo mucayyoon tunillee birrii akkaawuntii miti la lakkoofsuma sii barreessineen harka siitiin kennattu maal jettu kana lakkoofsa waatsaappii kennina. Maybe maal taa'eetan biyya lakkoofsii qabadhaati karaa waatsaappii warra biyya faranjiitiin dhaggeeffadhaa warra hawaalaa Sumaaleetti erguu danda'uu fi hawaalaa Sumaalee irratti ergamaa fi giiftiin immoo warra baaboo kennaa hartanu borganama baafattee aannan bitti giiftii warri qabdanu kennaafi. warri immoo biyyatti ergitanu akka lakkoofsa siisinii kenna waatsaappii nagaati akkaawuntii biyyaa barbaannaa. Warri biyya faranjii kan immoo keessaan jabaadhottanii doolaara dhibba si erga maqaa kee ergadhottu asumatti erguu dandeessu. Kanaaf lakkoofsi murteessaadha. Mubaarak waa takkatti beektaa namni gariin siibuu lakkoofsa kee qoy si dhaggeeffadha lakkoofsa maxxansaafani siibuu lakkoofsi kee majarashaan isa kami meeqa waatsaappii hin qabu. digdamii shan. Okay, digdamii shan amma sinii maxxansa 85 yallaa dubba dhugaa boleessa koo dhiifama. Wanni siin jedhu namni asirratti mooralii qabaa ammaan tana tiruullee yoo bultee hidda godhatte jedhanii ammaan tanatti namni haga kunoo miira keessa jiru kanatti ijoolleen hedduu asirratti waa barreessu jirti. Waan barreessitu kana irraa naa barreessite maybe harka dhibba keessaa yoo namni 10 iyyuu galche warri ammaan tana barreessu kana isii waa taatiif. Argitee namni ammaan tana miira keessa jira. Dhaggeeffadhaa. Siifan. Wayyee. Amma sagalee bilbilaa dhageessee kaate miti yeroo naa bilbilamu. Namni doolaara 200 kanaan dura natti ergee abbaa manaa keetitti kenna suni. Amma kana silkii sa'aa deemii doolaara 200 harkatti kenni waan jedheef amma doolaara adii 200 malatti si bidee dhufa abbichuma si ergee ammas Ameerikaarra. Maasha Allah tabaarakallah abboo rabbitti haa kennu. Kanaan dura immoo namni kun doolaara 1,000 si ergee ture. Ammas abshir si gargaaraa siin jedhe kunoo laa dhagaa jira laa. Ani barbaadu waan keessan nama kanarraa malee. Rabbi addunyaa akiraa isatti haa bal'isu.
وما أماتي سيف وما أماتي كنا سبيه ترى دعارة وما أماتي في كوني ماله سبونسر تشافيس وانا سيجار قارون كابا سينجري بوليسكي ما شاء الله ربي أبشر تهاب أما قاتل ما سارة السلام عليكم أما ورحمة أنا الله غريب وبركاته. أما ندك إبراهيم بيت كنّي سين أشتا الناس أبغى إن شاء الله مو بيجي مو بيه مبارك. نن إنه فمو بياخد Me carrayoni. Sagaleen kiyya dhagamti. هنا قام تقونا Duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya rabbi sinirraa jaalatu warra yaada kana kaasee yaada kana irra mari'ataa jirullee mubaarakatillee hin galatoomi. Galgala irraa jala kana turre garaanis nu raafamu gara jala kana gara jala adeemnu hin dhabne. Obboleettiin teenyallee wanti siis komattuu fi gartee nama nu laallutu fi abbaa miskiinaattu fi kanaaf malee waan biraatiif miti. Haa ta'u malee wanta amma isinirra jiraatan kun waan gaariidha waan sirriidha. Obboleetti teenya namni obboleetti teenya jecha isii qalbii hin cabsine hojii nama isiin dubbatte kun namni garaa hin cabsine wallaahi nama waliin illee hin dhalanne namaa hiiku miti. Wallaahi nyaata gad nu darbuu dide. Kanaaf waan isin jettan kun waan sirriiti. Mucattiin tun gargaaramuu qabdi. Kalee salli akkasii rakkataa tottanii beeytanii addallee rakkoo keessatti gadi baatee himachuu dhabde malee har'a ammoo afaanii baatee namni waan rakkate malee kana gabbayee janamaa dura taa'ee akkasitti hin bahu wallaahi dhajiin. Kanaaf inshaallah anillee waan danda'ameen horuu ganama inshaallah akaawuntii naa maxxansaa dara birrii Itoophiyaa birrii 5,000 maxxansaa fi achirraa asillee waan dandamteen bira dhaabbannaa jechuu tapha isii irratti illee. Kanaaf hundi kenna wanti akkatti wanti isin beekuu qabdan. Isiin tuni amma tana wanti isin bira jirtuuf fiilingii sumallee jettan. Abdataa jirti jechuudha. Hin abdachiif afaanumaa isin hin bahin malee abdachiiftanii hin bitatini. ittiin hojjetaa liftiin hojjetaa siifan jiru amaan irra jira. Bawwaa baadannaa. kolfiin hin jiru Ulfina saanseeriin harkaan jiru. saddeettaffaa miti Saddeettaffaa. saddeettaffaa miti Iyyee. kalaas bakka kanaaf asitti dawwale yeroo yalla cawa bakka cawa. mee amma warri waa kennuu fi feetan mucayyoon tun jechi isii tokkoffaan keessaa qalbii nu cabse laayivii kanarra yoo dhufe jette yoo waa takka rabbi irraa riskii naa ergee ijoollee aanan bitadhee kiniin hin bitadha jedheef dhufeetti mee rabbiin sodaadha puushpuushlee waa godhaa fi warri waa qabda waan hiyyeeffadha dafa eenyu tun tariyaada laale nama hedduu jira azala mubeen ulaaseenu irratti murteessinee inshallah katabna rabbiif jedha puushpuush godhaa fi warri waa keessaa qabdanillee kunillee waan hiyyeeffadhaa fi daa'imman sabiyyii tana jala laala yoo ilmaan warri waa kenne oromoo taatan warri hagana kenne jedhaa jiru kuni afaaniin qofa osoo hin taane lakkoofsii qabadhaati karaa waasaappiitiin dubbisaati karaa ittiin ergitu siin haala isin yaa mijeessitu lakkoofsii warri qabdan maxxansaa warri lakkoofsii qabdan kaakir 25 sanii namni baay'een lakkoofsa isii maxxansaa jira asirraa baanaan nama kanneen deebitee argachuu hin dandeettu siif waan ta'eef lakkoofsa kee daddafiite karaa dandeettu maxxansa. lakkoofsaaf akkaawuntii keellee Akkaawuntii asirra maxxansuu hin danda'u. Wanti takkatti wanti nuti beekuu qabnu amma waan kana isii abdachiifnee jirra. Isii abdachiifnee akka of hin irraanfanne wanti amma kennataa jirtan sun sadaqaadha. Ammoo erga sadaqaadhaaf ni jette isiillee ni yaadaan nu eegaa jirti isin eegaa jirti waan taateef amaana rabbi isinitti haa taate. Shilingiif sumunallee yoo taate waan niyyattan san waan niyyanne san na argaadhaafi miti. Rabbiidhaaf jecha ni jechitu irra gaarii rabbitu sitti kenne qabeenya dha rabbi sitti kenne kana rabbi sirraa fuudhus danda'a jechuudha. Ammas nama kennu waan guddaadha. Obboleeyyan kiyya namni ilmaan shan guddisuudhaan miti ilmoo takka guddisuun biyya namaa keessatti agarsiis namatti jabaattu ni beeytani. Rabbumaaf jecha. Rabbumaaf jecha wal gargaaruun baay'ee gaariidha. Kanaaf jajjabaadhaadha. Waa'ee tapha isii irratti haga dandeenyetti qophoofna achi asittu jechuudha. Anaafati nyaannee dhugaa jirra. Haadha ilmaan shan wajjin jechuudha. Biyya san keessatti ni beeytani. Rakkoo jabduutu irra gahaa jira. Rakkoo tan harkaa fuunu isin jira. Jajjabaadhaadha. Waan niyyattan irra guddaa ofirraa galcha. Lakkoofsi polisii namni baay'een lakkoofsa gaafataa jira waan ta'eef osoo isin hin deemin lakkoofsii maxxansaa fi mubee welkaam. Maal siniin jedhe qottoo jedhe inni rakkoo qabu siniin jedhe kunoo karaa tarkee qottoo kanatti jedhan kachina wajjiniin amaanaa keessanis finnee asiin geenyee irraa abbaa amaanaa kunoola. Birri meeqa? Wallahi dolaa 200 kisiidhaa qabu na qalabeenna.
لا لا جبت لا 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 كذا سوبي يبقى مالك أنا همني كلولا جواني نما سنة سير كده يبقى ملاك مبي بالبلا تشارجر كا نمني أما ميرا كيس وانجرو بالبلا تشارجر كم تاني بليس دكتور ما دينير कोई फिर भी दुनिया रबी फिर जावे था इतनी देर में डॉक्टर ما دينير हम तरा का आया डॉक्टर को देते دينير والله أنا لقى جدي يريد كويس بيدري وامو والله أنا لقى أنا دكتور ما دينير يا دكتور أنت بقى دكتور الله ما دوك لا والله ربي حبيبي si ummanni kun maal abbaa keessanii kolfita waan doktorri jedhe isinitti himaa jirra wallahi isteeppii kana yoo ilmoo argachuu feete torba deessa jedhen wallahi doktora jedhe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نقول ما في بس إلا